nasken indan damu yu barin jiru yu kun gafi gowati qabadu danda irree jabeeffadhu itirraa fudhadhu isa kana afi nagaan biyya kan keessatti miti gaanfa afrikaatti buuf oromoon na ta'u qaba jechuudha hidhachuu qaba oromoon yoo oromoon hidhatiin hin danda'amu nagaan hin dhufu hidhatee biyya isaa irraa fudhatee lafa isaa guutuu agar hayyaatti kabachiifatee biyya mataa mootummaa ta'e abbaa fedhe jinaa jiraatu abbaa fedhe biyya guddoo aga afrikaa kan geettu waliigalteen uummadhaa jiraadha paartiin oromoo lama sadis gaasuun barbaachisa arratti hin barbaachisu maaliif jennaan gaaffiin oromoo gaaffii abbaa biyyummaati gaaffiin oromoo gaaffii abbaa biyyummaati gaaffii abbaa biyyummaa gaafachuu qofa paartiin oromoo jirti gaaffii Itoophiyaa maali Afrikaa maali hin beeknu nun duratti oromiyaa isa jedhu qaban oromiyaa hiika kabachisnee nama goone saba goone booda gaaffii barbaanee darbuu dandeenya biyya barbaanne wajjin ijaaramu jiraachuu ni dandeenya akkasitti immoo hin danda'amu hin ta'u isa kana beeku qofa paartileen siyaasaa callisanii paartii siyaasaa ofiin jedhanii haasa'uun gatii hin qabu bu'aa hin qabu faallaa qabsoo oromoo dhaabachaa hin danda'amu dhiisa sin kadhannaa dhiisa hoogganoota guguddoo addunyaa kanarra jirru qorannee irraa jettu warra biyya ceesse qorannee irraa jettu an garuu fakkeenya tokko isinii kennuu barbaada innis nama Mwalimu Julius Nyerere jedhamudha nama Riippaabilika Taanzaaniyaa irraa kana ijaaree darbeedha jechuudha namni kun kolonii Afrikaan biyya orra jalatti kuftee turte keessaa karaa nagaatiin biyya isaa bilisa kan baasedha yeroo jalqabaaf Afrikaa keessatti karaa nagaa aangoo qabate karaa nagaa aangoo irra kan bu'e pirezidaantii Taanzaaniyaa Julius Nyerere nama jedhamudha. Namni kun qabsaa'ee karaa nagaatiin dhangala'uu dhiigaa tokko malee aangootti ol ba'e. Dhangala'uu dhiigaa tokko malees aangoo irraa bu'e fedha isaatiin jechuudha. Inni kunis ilaalchinni Taanzaaniyaan ittiin ceeti ittiin tarkaanfatti guddatti jedhee qabatee deemu ilaalcha dinagdee komaandii ture. Garuu bifa sanaan deemnaan Taanzaaniyaan dinagdeen jabdu turte daaraa taate gad buute. Isa kanarra dhaabatee ilaalchi isaa Taanzaaniyaa ceesuu hin dandeenye. Inni garuu ilaalcha biraa fudhachuu hin danda'u. Isa kanaafiyyuu dhaabbatee murteesse. Ilaalchi ittiin dinagdee Taanzaaniyaa ittiin guddachuu dandeessu immoo dinagdee miiksd ikoonoomii kana. Isa kana immoo Julius Nyerere fudhachuu hin dandeenye mataansaa. Isa kanaafiyyuu ofii waan itti namanne hojjechuurra warroon kanatti amanan dhufanii isa kana Taanzaaniyaa ceesa waan ta'eef dinagdee isa kana Taanzaaniyaa ceesa waan ta'eef ani garuu itti naman waan ta'eef dhufanii bakka bu'anii hojjetanii ceesanii jedha itti kenname nagaan pirezidaantummaa isa gadhiise in ceesan Taanzaaniyaa deebisanii guddisanii jechuudha amma ni ilaalchisaas akka waan sun ta'e ni beeka garuu fudhachuu hin dandeenye isa kana paartileen siyaasa Oromoo dooktar maalii xiinxala siyaasa maalii jedhamu suni isa kana ilaalcha marroofaatu sirriidha arra marroofaa jala deebine qabsoo Oromoo utubnaa tuffataniiti malee akka karaan marroonfaa qabatanii deeman karaa waraana bilisummaa Oromoo qabatee deemu dhugaa ta'e ni beeku jechuudha. Hoogganaa akkasii jala hin deemin Oromoo jalaa deebi boollatti sin naqa namni dentaasaaf dhimma isaa boollatti nun naqin. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti nagaan bu'uu ka danda'u yoo Oromoon biyya isaa argateef gaaffiin isaa deebi'ee qofa. Inni kun dhaabbataadha. Dhumaadha jala sararamaadha. Isa kanaaf immoo Oromoon uummata ta'uu qaba. Waa'ee humnaa qawween hin barbaachisu jaarraa kan keessa qawween hin barbaachisu jedha. Qawween hin barbaachisu biyya addunyaa kanarratti guddate Ameerikaan Raashiyaa fi warreen hafan kuni baalisti misaayilii kan hidhataa jiraniif niwukileerii kan hidhataa jiraniif jeetti raaptirii xiyyaara waraanaa guddoo jeettota helikoptera waraanaa warra qilleensa akkas naannaan akka kubbaa dhiitanii naannaanii hojjetaa jiraniif doonii xilliqa galaana keessa seenanii keessaa bahan irra hojjetaa jiraniif cidha ittiin wal affeeruufidha meeshaa kanaan cidha wal affeeruu kan meeshaan Oromoon barbaachisu jedhamu kan qawween jaarraan keessa barbaachisu jedhamu war qawwee bira darbee addunyaan qilleensa wal ajjeesuu danda'e vaayirasii wal ajjeesuu danda'eera kana qabaaf hin barbaachisu hin jedha kun as keessa deeme waan akka isaan beenne faranjii irraa dhaga'ee as keessa deeme asa waan akka isaan beenne nama guddaa akkasii xiqqoon salpha natti ulfaata dhugaan sin jedhan waan akka isaan beenne faranjii irraa dhaga'ee fide waan akka biraatti kamuu fida sittaasa meeshaan hin barbaachisu warra barbaade vaayirasii achi taa'ee xaphi godhee sejjeessa waan ittiin sejjeessa waan ittiin si to'atu qabu kun hojjechuma kanaanuu si uggure si to'ateera niwukileera ofii hidhatee hidhachuu dandeessu hin jedha waan ta'eef meeshaan hin barbaachisu kanatu humna ta'uu dandeessu yoo meeshaa qabaattedha Tigreen xiqqoon sun maaliif dadhabanii dhiisan sadarkaa falmuu hin dandeenye ga'anii sadarkaa falmuu hin dandeenye jiru Itoophiyaa isaanii ijaarra jedhan kun Tigreen keessaa foxxoxeetti jaallatanis jibbaniis samii dhaqaniis lafa seenaniis Itoophiyaan Tigreen keessaa foxxoxeetti Itoophiyaa isaanii Itoophiyaadha sun
Garuu Itoophiyaan sun gaaffii eenyu akka ta'e seenaan Jawaar fa'a Baqqalaa fa'a Mararaa fa'a ni gaafata. Seenaan Itoophiyaan sun gaaffii eenyu akka ta'e nus immoo hin gaafanna. Gaaffiin sun gaaffii eenyu akka ta'e loonnaa gaafatuuti. Gaaffii isaan baatanii ittiin Oromoo harkisanii daaraa gochaa jiran kun gaaffii eenyu akka ta'e hin beeknu nuti. Oromoon beekummoo naaf haa deebisu. Feesbuukiin keessa seene. Isa kanaafi gaaffiin Oromoo gaaffii dhaabbata gaaffii abbaa biyyummaati. Paartiin Oromoo irratti borgaaf Oromoon bilisoomtu paartii 5 itti dabaree galee inni ilaalcha dinagdee irratti ilaalcha siyaasaa irratti waan barbaade qabu Oromoo bulchuu danda'a. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kana miti. Oromoo bilisoomsuuf akka biyyaatti biyya godhee akka sabaatti saba godhee Amaara wajjinis wal qixa biyya qaba. Tigiree wajjinis wal qixa biyya qaba. Uummata kibbaan wal qixa biyya qaba. Dantaa irratti dhufuu yoo qabaate olii gala. Yoo dantaan isaa waliin galte walitti hin bu'u walii waraanu nagaan walirraa ta'a. Oromoomaan barbaadu jechuudha. Biyya jechuudha of danda'a jechuudha. Gidduu kanaa isa milik gargar kute Oromiyaa biyya isaatti turte dheengadda milik gargar kute caccabsee Oromoo saamee waan biraa godhee har'a biyyatti deebisnaa jechuudha. Dhaloota dhugaa isaa falmatu dhalate jechuudha.